So videoon kun kan kutaa lamaffaarraatti kutaa tokkoffaarraatti fedha. Kutaa tokkoffaarratti akkamittiin akka page break goonee dokumentii keenya irratti page number gosa adda addaa akkamitti akka kennu ilaalleerra si yaadachiisuudhaaf fakkeenyaaf acknowledgement abstract maalii fi roman number kennee jirra automatically isa kaaniif immoo lakkoofsa normally kennee jirra cover page immoo kan lakkoofsa qabaanne goonee jirra jechuudha. So fuula kana irratti uumaan ilaalla automatically table of content akka inni nu generate goonu akkamitti gochuu dandeenya. So table of content ni kan inni generate ta'u as keessaati. Reference keessa seennee table of content jenna. As heading kana guutunno ofisaan nu fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma kan dhufee jiru chapter 1 kan jedhu qofa dhufeera warri kaan hin dhufu. So hundi isaanii akka dhufu kan taasisu headingidha. So heading itti kennuu qabna jechuudha. So gara heading itti mata duree nuti table of content keessa akka isaan seenan barbaanne heading gochuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf asirraati amma acknowledgement akka inni seenu yoo barbaade acknowledgement kana fillee kanatti isa booda heading 1 jenna jechuudha. So fonti isaa maal isaa booda jijjiiruu dandeessu seniyyuu. Tokko isa booda kabara abstract akka inni seenu barbaanna taanaan asirraa fillee heading 1 jenna. Saboda warra kaaniif akkasuma jechuudha. Introduction akka carraa heading 1 qaba ofisaatiin already filamee jira. Tuquun barbaachisu. Inni taanu mata duree jijjiiran deemnee filuudha jechuudha. Fakkeenyaaf 1.1 yoo ta'e heading 2 kennenaaf jechuudha. Ammasitti kana fileetiin heading 2 jedha. So lakkoofsa ishee fuulduraa bartee immoo fakkeenyaan itti barreessuu dandeenya 1.2. Then kabiraas mata dureen biraa yoo jiraate as kun research question kan jedhu jira asii. Heading 2 goona. So lakkoofsa fuulduraa baddee itti barreessinaa 1.2. Yookaan immoo automatically kan barreessu gochuu dandeenya. Inni sadaffaa general objective sas heading goona. Yoo lakkoofsa isaa format gochuu dandeenya booda hunda isaanii bifa kanaan qopheessinee automatically deemee sanuu galachuudha. Table of content keessa nuu galachuudha. Page number isaanii wajjin. So amma xumurre amma gaul deebiin automatically generate godha jechuudha. So bakka kana tuqee asii references table of contents isa booda yoo filu akkuma asirraa argitanii automatically hundi isaanii dhufanii jiru jechuudha. Heading 1 yoo ta'an bold ta'an acknowledgement abstract chapter 1 warri kun isaanii keessa galanii jechuudha. Amma yoo click goone bakka sanatti nu geessaa jechuudha. Fakkeenyaaf asii yoo research question tuqee bakka research question jirutti nageessu qaba jechuudha. So ofisaan kun as na fideeran jechuudha. So bifa kanaan table of content automatically generate gochuu dandeenya jechuudha. So mata duree irra taanu irratti immoo table of figure, table of table akkamitti hojjechuu dandeenyu isa jedhu waliin ilaalla. Amma sitti nagaan tura.